Dajjaasmaachii isaaniidhaaf horrattiin paastaa qaqqaltu paastaa xiqqilashee dhiiftee darbu. Dastaan nutti tasammoo dastaan nutti tasammoo. Kanammoo fiitooraan abta Goorgis kan jedhamu hin jiru isa ammoo laalka iqidii kenninee fi inni gara bitaarraa garoora adawaa gara bitaarraa inni achitti kallattii laatanii. Kallattiidha. Xoorii shantu ture. Xoorii shan keessaa anaaf Dajjaasmaachichi xoorii isa jalqaba. Waxxaatii kan asillee injise kana qabannee kan marraa ture nu. Akkasitti shaggaa wanti tuni. Xaalaanii na ergamte. Xaalaanii na erge Roobertoo. Maal jettu? Bareeddu baay'ee bakka mala gaafa. Kanuma yaaluun keessa nuu. Gaafa bakka kana malee jira mala damsiniin kiyya bakka hin socho'u. Akkasitti ilaalka. Bakka hin deeme ka. Bakka ilaalka warroota kiyya dhiisee of hin beeku beektaa isaa kana bakka raasii kiyyallee saatee hin dhaqee gaafas jedhaku. Lishtaa kilaasii eekefoorii kana qabadhee ture. Biruma dhaabadhee asii kaakkaa sii dhufe kaakkaa gaafa jedhu. Duuma sittee matrayyesii na ergite ka. Jarumaa gore matrayyesii ka. Asin na ergite. Jarumaa gore. Miliqe. Yoo jalarra na ergitu laalka. Ilaal akka kinu hin jirtii miti akka amooraa barara ol ka'itu. Hin barara. Onneedhaan kan akkasuma godhu aariin. Of hin beeku. Gaafa si matrayyesii asii ganne ergitu hin konkolaadha kaaniin mannoo ta'a tan kabaallala lafarraa hin tan kabaallala. Bakka dhiise ka ittuma taphadhe. Dajjaasmaatichi vaareetii jedhamu tokko jira. Ani nuuf hin agarree lakkaachi matrayyesii. Laalka taraaraa san jala irratti ammoo kanatti gurgwaadiin qoffaramee jira. Gurgwaadii qoffarame san keessatti anaa fi Dajjaasmaatichi teennee nama lamaan iqidii baafne. Iqidii shaggaa, iqidii ajaa'iba baafne. Sana booda iyyaadadhaa bakka saammintii lama moo akkasiidha kan nutti fudhate. Saammintii lama nutti fudhate. Saammintii lama kana boodatti xoorii eegalle. Xoorii eegallee waxxaatiin kennallee waxxaatiin kenna mooraaliin ka'anii. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Naati Show kun Naati Show chaanaalii yuutuubii yeroo garaagaraatti barnoota nama barsiisan yookiin immoo wantoota nama kofalchiisan koomedii garaagaraa kan isiniif dhiyeessaa ture yommuu ta'u ammas chaanaalii kana akka hordoftan isiniin jenna. Chaanaaliin kun wantoota barsiisoo isiniif qopheessee dhiyeesseera. Guyyaa har'aa immoo dachaaf gaara meeqa baanee buunee kallattii kibbaatiin nama kana dura saba keenyaaf jedhee saba biyya kanaaf yookiin lammii isaatiif jedhee wantoota bu'aa bayii garaagaraa keessa dabarsee har'a immoo lubbuudhaan jiraachuu isaanii arguu keenyatti gammanne nama cimaa nama baay'ee cimaadha jennu har'a isiniif dhiyeessinee jirra. Kallattii maanii gara isaaniitti isin dabarsaa. Hordoftoonni chaanaalii kanaa laayikii nuu godhaa, hiriyoota keessanii feraa, warri immoo haaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaanii mallattoo ishee bilbilaa yookaan immoo yeroo hundumaa sagantaa keessa akkasin bira gahutti ishee sana ol kan jettu irra gootanii sagantaa keenya yeroo hundumaa akkasin bira gahutti hordofuu dandeessu isiniin jenna. Amma kallattii dhumaanii gara sagantaa keenya har'aa isa qopheeffannetti isin dhiyeessina. Amma keessummaa of biraa qabnu kana isiniin barsiifnaa gara keessummaa keenyaatti dabarra kallattii maanii jechuudha. Baga ijaan wal agarre. Baga iji gaariin wal agarre. Amma maqaa keessanii nyukkatanii akkasii wal bartan ifsina feeramu. Tole ka maqaan kiyya Fiituraarii Dajanee Leenjisoo naan jedhani. Asuma Oromiyaa keessa dhaldes, Oromiyaa keessa guddaddes. Kanu maqaan kiyya kana. Haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Har'a ijaan wal arguun keenya baay'ee namatti tola. Gaa wantoota baay'ee keessa dabartanii jennee yaanna. Nus immoo wantoota garaagaraa abbootii keenya irraas odeeffannoo fudhannee isaa ta'u waa keessanis dhageenyaa irraa gahuu keessanitti baay'ee gammadaadha. Hundumti keenya baay'ee gammannee jirra. Kanaafuu har'a asitti wal arguu keenyaa fi innumti lubbuu keenya irraan nu ga'e uumaan keenya galatamu jenna. Kallattii amma gara gaaffii muraasaa isiniif dhiyeessuutti utuun ceendura ishee kana gorora keessan. Tole. Xaaliyaanii naa dhufte. Akkasii. Xaaliyaanii dhufte tu. Mangistii achiitu na erge. Haa ta'u beessa haa ta'u.
haalli bakka dhaloota keessanis haa ta'u haala jireenya keessanii maal keessa akka jirtanii maatii keessanii nutti himuu dandeessu. Tole kaani asuma Oromiyaa keessa godina Shawaa Bahaa kana keessa dhaladhe. Shawaa Bahaa kana keessa guddadhes loonis tiksaatumaan turre ijoollee wajjini. Sana booda bakka umriin kennallee kan umrii qalamaa ga'e. Qalamaa geennee qalama kanallee barataa turre. Asuma bakka mana barnoota Dajjaas Maachii Haji Fiixee kan jedhamu jira. Asuma godina Shawaa Bahaa kana keessa achuma baradhee fixee. Sana booda umriin koo hojii mangistii dhingee mangistii keessatti achi keessatti agalaggalaa ture. Mangistii keessatti agalaggalaa ture. Sana booda wantoota baay'ee hojjetaatumaan turre kan manuma mangistii keessa. Kana fakkaata. Haa ta'u baay'isaadha. Kana dura isin waraana yeroo Xaaliyaaniidhaaf Xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruuf turtetti yeroo sanatti hirmaattanii turtan kan jedhamu waa'ee keessanis egaa sirriitti gadi fageenyaan beekuu baannuyyuu hamma tokko kitaabilee garaagaraas dubbisnee namoota gaggaafanne irraa hubannee dhufne. Kanaaf umuriidhumaan yoo naga'uun keessanii nutti tolee nu gammachiise akkamitti arganna jennee dhufne wanta ta'eefi karaa sagantaa kana immoo ummati keenya tariitii waa'ee warra lubbuu isaanii biyya kanaaf dabarsaniiyyuu kan hin beekne jira warra lubbuudhaan jiru miti. Kanaaf waa'ee sanaa mee maal keessa akka dabartanii akkamitti akka ture maal keessa akka ture mee waan darbe sana akka nuuf qooddanii hirmaattota keenya hordoftoota keenyaafis akka qooddanii isiniif dhiyeessa gaaffii koo jechuudha. Tole. Waan nama dhibu keessa asigino goduma Shawaa kana keessatti dhaqanii dalka xoorii kana irra ture nuti. Xoorii kana irratti illee injisna maal goona kana dalka ijoollee teenya kana la waxxaatii kana. Inuma illee injifna. Gaafa Xaaliyaaniin biyya tana seentee jedhan. Gaafa sana kino asuma gaaruma kana jidduutti ijoollee ilaala akkasitti shaakalchiifna. Waxxaatii kana dalka irreen isaanii ammam gagga'u kana na godhaa turre. Achuu ammaa immoo Dajjaas Maach Haji Balaay kan jedhamu jira. Isatu miila isaaniitiin ilaalka miila isaaniitiin 24 sa'aatii achi deemanii dhufanii asii kala dabdaabbee qabatanii naa dhufan. Dabdaabbee qabatanii naa dhufanii Dajjaas Maachichi gaafa dabdaabbee argu bakka dhiisika. Bakka damiin kiyya na falla'ee bakka achumaanii ijoollee maa leenjisaa turre kana qabannee gara laalka gara xoorinatiitti akkasuma bobbaanii nuti. Achi bobbaanii gaabsan laala ijoorri keenya baay'ee miidhamee ture. Warri Xaaliyaanii kun ammoo laalka xoorii kana kun ammayyaa kana qaba. Hirroobsa. Xiyyiitii kana roobsa. Bakka akkanumatti kuni achi matarayyasii inni azannaa ba'anii akkuma zinaabii kana bakka inni azannaa ba'a. Maal siin jedharre gaafa kan argu laal uummanni keenya gaafa wotaaddarriin keenya akkasitti xiyyiitiidhaanii miilli isaa rukutamee bakka inuma gadde. Bakka laalka hin gaddee ijoollee keenya asii qabannee hin deemnee waxxaatiin keenya kun laalka laal moraaliidhaan ka'e. Tanasaashinatiin isaan qabanii kana jedhee sitti himu. Akkasitti achi geenne ilaalka bakka deemsa ulfaataa keessa. Achi geennee achitti eessa jira Dajjaas Maachaan jedhee gaafa innoo xiyyiitii miila isaa rukutamee ciisee naan jedhan. Bakka akkasuma achi deemeetuma iddoo isaan fudhadhee iddoo isaa bakka bu'ee gaafaan dhufu gaafaan dhaqu achi gaafa ga'u. Bakka dhiisii qaba waxxaatiin kun ilaalin tadassate. Bakka in tadassate. Ashannafni jedhanii bakka in tadassatanii. Sana booda bakka dhufee jedhan ka Fiitiraariin dhufee jedhanii waxxaatiin kun ilaalka bakka kun in tadassate. Bakka wantaan dhabanii akkasitti ilaa walitti sabassabee hundaa bakka tokkotti walitti qabee achiin ammoo mikikkirii goone. Dajjaas Maachichallee miilli isaa waaqayyo isa gargaaree miilli inni rukutameen fayyee isa hojiin teennee mikikkirii goone waxxaatii kan walitti qabne. Mikikkirii goone mikikkirii sana booda amma akkamitti axaqqaana ka jedhudha. Argitee? Argatte ka? Akkamitti axaqqaana jara kanaa? Jarri kuni daarekshinii kamiinii
ilaamaa kamiin uummata keenya wataadara keenya kana nu jalaa miite ka jedhu san iqidiin keenya jalqaba. Iqidiin tokkoffaa san laal handuletti jennee teennee mari'annee sana booda achuma keessa ammoo naannoo adawaa san gaara guddaa tokkotu jira. Laal ka taraaraa san jala irratti ammoo kanatti gurgaadiin qoffaramee jira. Gurgaadii qoffarame san keessatti anaa fi Dajjaasmaachichi teennee nama lamaan iqidii baafne. Iqidii shaggaa, iqidii ajaa'iba baafne. Sana booda iyyaadadhaa bakka saamintii lama moo akkasiidha kan nutti fudhate. Saamintii lama nutti fudhate. Saamintii lama kana boodatti xoorii eegalle. Xoorii eegalle waxxaatiin keenya mooraaliin ka'anii dhiichisaa. Bakka laal zafaniin isaan zafananu si dhiba. Hin kaane xaaliyaaniin waan si dhibu keessaa Dajjaasmaachoo irra xaaliyaanii tokko Rooberto Uk jedhama. Inni biyya xaaliyaaniitii maal fide jedhanii paastaa. Paastaa achi dhufe. Quban qabdaanni kana. Paastaan achi dhufe. Paastaa kana fidanii paastaa kana akkana qaqqalaa maal jedhanii isaan taphatan. Dajjaasmaachichi dheeraa shaggaa isaatii laas keessa sigaaraa isaa laalkaa tamboo hin beektaami tamboo. Tamboo isaa asuma keessa akkana latte godhee gaafa inni aasu nu laalkaa laal iqilii kana fixannee dhannee dhugama siin jedhu gaarabbii siin jedha laal aasii laal matarayya si xamannee gizee shanii jalaan dhiisika. Gizee shanii gaa taa si dhufe Dajjaasmaachi. Dajjaasmaachi jedhe ani illee fiita horaarii jedhe ka. Isi gaafa taataa goonu Dajjaasmaachi isaaniidhaaf horrattiin paastaa qaqqaltu paastaa kilaashee dhiiftee darbu. Dastaan nu tasammoo dastaan nu tasammoo. Kanammoo fiita horaar Habta Goorgis kan jedhamu hin jiru isa ammoo laal ka iqidii kenninee fi inni gara bitaarraa garoora adawaa gara bitaarraa inni achitti kallattii laatanii. Kallattiidha. Xoorii shantu ture. Xoorii shan keessaa anaaf Dajjaasmaachichi xoorii isa jalqaba. Waxxaatii kana sillee jise kana qabannee kan marraa ture nu. Akkasitti shaggaa wanti tuni. Xaalaanii na ergamte. Xaalaanii na erge Rooberto. Maan jettu. Bareeddu baay'ee bakka maala gaafa. Kanuma yaaluun keessa nu. Gaafa kana malee hin jiru mala damsiriin kiyya bakka socho'u. Akkasitti ilaal gaafa itti goon. Dhiisii ka ilaal waxxaatiin lagalagaan kun ilaal. Diddiimaan kunniin fillee osoo bee gurraacha ta'e hin dhokata ture mul'atu dukkana keessa kan. Diddiimoodha isaanii mul'ate. Dajjaasmaachichas nama 6-7 walumarra irra shane. Achumatti rashanamanii. Tuuni ka paastaa isii gattee dheessite. Maal siin jedhallee irma koo? Maal siin jedha? Gaafa akkana jennu ammoo kuuni Dajjaasmaachichi kun Habta Goorgis achi ammoo adawaa gara bitaatirraa. Walla ga'uudha kun bu'aa walla ga'uuti. Bu'aa walla ga'uudha bakka iqidiin keenya lafa qabattee bakka achuma kuuni rashanaa nu dhufe. Gaafa kana jedhu ammoo kan isaaniin jiru maal xooriin ammistanyaa maal jedhan tokko baalaatoolii jedhama. Aadaa inni akka carraa ta'ee paastaa fiduudhaaf hin deeme. Gaafa deemu helikooppitariin isaaniin jirti ka jeettiin xoorii dhokattee jirti isii fudhatee ammoo gaafa laalka mirgarraa gaafa laalka warra keenya kana ibidda roobsaa dhufe. Akkasitti ilaal isaatiin kun akkanumatti tufa. Ifaatii kana taffa'atuma dhufe gaafa dhufu. Kan isaanii dhagaa kun meeshaa kan isaa. Kunurra xaaliyaan isaatii achuma taffa'aa gaafa dhufu waanuma nuti qabni namuma kennatu sila nutti garagalee mirreeffannee bishaanuma taanee beektaa. Gaafa jedhu gurbaa jabaa tokkotu jira hagam maal. Dajjaasmaachi Baraartii Ukii jedhamu. Asuma dhalatamaa godina Shawaa kana innis gurbicha mooni leenjisu keessaa gurbama jabaa tokko. Biruma dhaabatee ilaal osuma ilaal akkas kala xiyyiitiin akkana itti zannabu osoo osumaan zannabu asuma to'a. Onneedha. Onnee ta'i asirra zannaba laal xiyyiitiin asumarra zannaba asirra zannaba akkanuma laal as jalaa akkana mallas jedhee asuma itti gadhiise. Waan si dhibu keessa laal mastaawoti osoo hin cabsiin mastaawoti hin cabsiin baay'isee mastaawoti osoo hin cabsiin maal jedhan kaapiteenii jedhani kaapiteenii isaanii laal asumaan to'a ka godhe reeffa isaa eessatti argan beektaa maqalee dhufanii maqalee reeffa fuudhan. Isiin laga talkas akkas ta'e helikooppitaratteen isaanii anis humna kiyya asii qabadhee ilaal bakka waxxaatii kana qabadhee asii deemeeni. Isaanis ijoolleen tiyyas ta'an asii marra'aan deemu. Bakka asii taataa goonee halkan sambuutu ilaal akkasitti mishiitii sambulii walirra bullee walirra turree osoo ilaal addaan hin toqaarratiin 24 sa'aatii osoo addaan hin toqaarratiin
akkasi lolli sononnote sana booda marti keenya mishigi keenya dachaanii mishigi qabannee ammallee xaaliyaaniin asii humni ittisa biyya isaanii kan biyya alaan jira isaanitti asii dabdaabbii ergatan jedhan. Intulfaate kan. Inulfaate nama beenne mabraqii jedhan akkas jedhan mabraqii gurbicha asumaa dhalataa Oromoodha mabraqii ho'itu nutti dhufe baga nu laalka ashannafne jennee nu akkasitti dastaa keenya tagallachaa jirru waan nutti bu'een beennu afaan isaaniitiin maal jedha beektaa Rooberti Puliis Albalatolii jedhama jechuun mabraqiin iddoon beenne maal ta'e nurratti ilaalka nurratti tagallaxe jechuudha afaan isaaniitiin. Akkas waan itti ulfaatee fi kanaafuu humna dabalataa jechuudha. Ammallee deebi'ee gara laalka humna waraana kan samiirraa kan hin jiraame kan samiirraa. Jeetti samiirraa kan xiyyitii baadhattee deemtu. Isaa karaa eessa godhe Turkiin godhe ammallee gara baara sallaaxxee jedhan. Isaan lamaan bakka tokko ta'anii ammallee gara 50-60 erge. Hin dhufte gaa isinillee akkana ta'a. Gaaf kana immoo Dajjaasmaachichi eessa deemee humna gara dhihaatiin jiru. Achitti bakka amaraarii kenne jedhee anatu erge ofirraa. Anam amaraarii tokkoffaa kan jalqaba isin jedhe isan galaan. 5 ture. Tokkoffaan kenna sun anatu isa marraa deemee Dajjaasmaachichi kunillee gara dhihaatiin gara lixaatiin jechuudha. Achi ilaal kan inillee ilaal amaraariitti kennee waxxaatii bisha maal fakkaatu ilaal kan kadamiin isaanii falla'u. Damiin bakka fallee akkamitti xaaliyaaniin nu daffartee biyya abbaa keenya ristii abbaa keenya mareetii abbaa keenyatti akkamitti dhiiga keenya dhangalaasti. Ka jedhuka ilaalka. Hin jennee yoo san kaa hin jiruka akka makiin waxxaatii maal jedhan kun hin jiruka. Biyyaadha bakka biyyi takkaadha. Hagariin teena takkaadha. Ristiin teena takkaadha. Jenne kaa akkasitti kaanee gaafa lammaffaallee dubartoonni keenyallee hin jirti gaa. Dubartoonni keenyallee ka baqqaalaan ta maal fakkaatu hin jirti. Xajjiitu alaamirroota jedhamtu hin jirti. Ani seenaa isii akkamitti akka biyya kana keessatti hin dubbatamne na dhiba. Xajjiitu jechuun. Yeroo sanas hin duukaa turte jechuudha. Jabduu. Bakka jagnaa kan jedhan ka. Ta'onnee sibiilaa jedhan. Tama akka warqituu amma walloo san. Margitee hin beektu dhageesse ka. Sun ijoolleen baranaa seenaa badaallee dubbi. Ati galatoom seenaa dubbi. Akkasitti xajjituuni jeetti asii warri xaaliyaanii gara onnuutiin gootee ergite kana hin dhageette jedhan. Ingiliffa kana illee ilaal kan barreessin tsaaftii. Qaxaleedha. Qaxalee. Hina nabbabdii illee baay'ee nabbabdii afaan Ingiliffaa kana. Hina nabbabdii. Akkasitti isinii marrajaa nuu sabassabdee asiga jeneraalicha ergite nullee gaaf kana ka zigudduu taanii humna keenya qopheeffannee kun farasiidhaan kun igranyaadhaan hin jiru amma meeshaan akka miti ka xooriidha xooriitu jira beektaa xooriidhaan wal fakkeenyaaf AK4 jedhan kun hin jira dijitaa maal jedhan kun hin jira xiqqoodha ka namoota kinoo ilaalka silxaanii qabu warri silxaanii qabu kana namoota gurguddoo olaa qaama olaanaa isaaniidha Fiitoo Awuraaree jedhanii Dajjaasimaachii jedhanii Balandiraasii jedhan san kan hindu qabata ka malee martuun qabatu isaanii warri xajjituuni xooriisii qopheeffattee waan si dhibu keessa xoorota warra xaaliyaanii gara matotti qoxxoraman mato qoxxorama kana keessa deemteetu maal kimbil goote ajajaa isaanii kimbil goote dubartii kimbil goote ilaalka kana keessa ammoo xooriin darbattee waraante waan si dhibu keessa rasaasaa miti maalii miti eeboo seedhanii jechuudha xooriidha mucaa koo xooriin darbattee waraante akkasitti bishaan tanaatiin qammastu rakkoon qabu saniitu dhugnaan achi xaaliyaanii na erganii beektaa dhumarratti fira taatan jechuudha. Achi si dhufa akkasitti tokko lama osoo jennu laaka xooriin kun gara laalka ji'a meeqa dhufe eebbo ji'a akkas turee gara waggaa tokko jala amatii akkas jala kalaa'ee amatiin sunillee tii gaafa amatiin kun xumuramuudhaaf jiinee way gaafa 3-4 gaafa xaaliyaaniin dadhabdee dubartoonni keenyallee baay'een isaanii bakka gurgurdiin ohaa hin jira gurgurdii ohaa kana faalaan dhoowwatanii beektaa gurgurdii ohaa waan dhoowwatanii
Dajjaasmaachichi kennallee gama isinitti cufee akka isaan nyaata hin arganne kennallee asii humni kennallee asii jabaataa deemee ilaal ka bakka mangistiin kennallee ilaal asitti finfinnee kanarratti beektaa madarakii akkasitti ammachaachee warroota kaffi jedhan hin jiran tirre warroonni kennu silxaanirra jiran isaa wajji ilaal madarakii ammachaachanii hasaabiyaan sharaa turanii isaanis ka achitti ilaal mooraalii nu ta'anii bakka waan guddaatu ture akkasitti xaaliyaaniidha rukunniyaa ammoo san keessatti wanti na mudate keessaa xoorii isaanii keessaa hin jirti xoorii gara kaabarraan yoonnoo godhu jabaadha intinichiin isaanii jabaadha isatu ilaalka taaddara kennu taaddara 3-4 kennan nu jala gaddalee gaafa gaddalu bakka laal gaafa gaddalu gaafa gaddalu nama buusu barbaade baay'ee bakka gaafa gaddalu ana laal damiin kee akkas na falle'ee bakka hin deeme ka bakka ilaalka warroota kee dhiisee of hin beeku beektaa isaa kana bakka raasii kiyyaillee saatee hin dhaqee gaafas jedhaku Nishtaa kilaasii eekefoonii kana qabadhee ture biruma dhaabadhee asii kaakkaa sii dhufe kaakkaa gaafa jedhu duuma sittee matarayyesii na ergite ka jalumaa gore matarayyesii ka asiin na ergite jalumaa gore hin miliqe yoo jalarra na ergitu laalka ilaal akka kinu hin jirtii miti akka amoora barara ol ka'eetu hin barara onneedhaan kan akkas nama godhu aariin of hin beeku gaafa si matarayyesii asii ganna ergitu hin konkolaadha kaaniin mannoo ta'a tan kabaallala lafarraa hin tan kabaallala bakka dhiise ittuma taphadhe Dajjaasmaachichi vaareetii jedhamu tokko jira ani nuuf hin agarree lakkaachi matarayyesii natti ergee jira matarayyesii nammee sanadha asii laal qooma kiyya kan asiin nadhee gamaan bahe kana maraa of hin beekuan sirriimatti isin itti xiyyeeffate.